dhalatti mana biraa hin beeku. Biyyaa bahee Kuwait waggaa 10 taa'ee osoo guyyaa takka sargiidha jedhee manarraa lab hin jedhini bahee biyya kana dhufe. Guyyaa takka na argitanii beektanii ijoolleen Kuwait jala kana jirtanii. Bahee deeman argitanii beektanii waggaa 8 waggaa 9 waggaa 10 argitanii beektanii waggaa takka bichaa kafiila jalan hojjedhe warra biyyaa na fide jala yoo diqqaate waggaa 8 waraqataan ala waggaa 8 waraqataan ala hojjedhe waraqataan ala jechuudha waraqataan ala waggaa 8 ala hojjedhe osoo guyyaa takkitti poolisiin dallana utaalchisin osoo guyyaa takkitti poolisiin mana natti cabsite jedheetiin paantii gadee abaayaa bichaadhaan manarraa girgiddaa mana xaaraa manarra olii gadi hin fiffiigin biyya geeffadhee nagahe jedhee shaanxaa kiyya walitti qabadhee osoo jaarsa haraamaa jala poolisiin nana utaalchisin jaarsa haraamaa bar gargarii fireendii jala poolisiin jechuudha hudduu qullaa nan utaalchisin nagahe geeffadhe alhamdulillahi jedhee harka kiyya dhaqee itti kennadhee galuu barbaada biyya teessan keessaa jedhee gara biyya tiyyaa gale. Galee kabajaa kiyyaan jiraachuu jira ammas asitti ati waan barbaadde jedhu. Diqqoo waa aslii bira na arginaan akkas taate akkas gadhe yaa aslii akkas gadhe haadha faate na fuudh haadha faate na heerume. Haadha faatee si fuudhuu fedhu. Ottee haati faatee abbaa qabdi, ardaa qabdi, gosa qabdi. Hin jedhamu bara. Haadha faatee fuudhii. Hin jedhamu akkas. Sa'aatii ammaa jaarraa 21ffaa keessa jirra. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareedduu tiyya. Akkam osoo wal barreessitti tola. Argitee osoo wal barreessitti tola. Ani ebeluu jedhama osoo wal barreessitti tola. Naataate taanaan aadii deebisee assalaamu alaikum alaikum salaam eenyu jedham taane keleen jedhama. Jaarraa 21ffaa keessa jira. Jaarraa namni kanaan wal baru jechuudha. Bira tarreera jaartii na fuudhi jedhan. Tarree jirra. Gadaa jilbaan dallaa namaa dallaa jala deemanii dubartii barbaadan bira tarreera. Gadaa xalayaa barreessaniitiin waraqata keessa kaa'anii nama kennan san bira tarree jirra. Akkasii bara. Bira tarree jirra. Gadaa hiriyyatti ergan bira tarreerra. Gadaa nama tama ofii sukkuumatan ta'a. Gadaa ofii qaawwa ofii abbammaan cufatu keessa jirra jechuudha. Kasii ta'ee kasitti tolee jedhee dhattee heloo jetteeni wal bartuun keessa jirra malee gadaa hiriyyatti erganii fi gadaa nama na fuudhi. Mee haati faate na fuudhi. Si fuudhuu fedha. Laayikiidhaaf foolootiin barbaadattee fi haati faatee na jaalatee jira poostii na godhe na jaalattee sanii poostii na goote walla jaarsi keessan fidee profaayilii isin kaannaan isin jaalata jechuudha. Gizee jaartii birootitti dawwalee isin jedhu siistariitii yaa bar tama nama saanuuti bar suuraa profaayilii kaayatee kalaas tabiraa hin janajjanuu isii malee tabiraa hin beeku bara akkasii bar. Isii malee tabiraa hin beeku suuraa isii profaayilii irraa qaba. Jaarsi isii amanamaa obboleettii ta'e bira ciisa san bichaa aabiin jedha malee gizee inni na bira baheetiin jedhe dantaa isaati. Maaltu na galche? Gadi bahee miti gizee ol deebi'atti aabiin welcome bakka. Gizee inni ol deebi'atti aabiin welcome. Gadi bahee kute kalaas maal faana bololuu faana rarra'uu. Tagizee jaarsaa goliin jirtu qabaachaa akkatti dhiqatan hin beekne takkatu jaarsaa goliin gadhiifti asiin kana baafatte. Kireemiin hin hafu. Beebii heerii baafatte jaarsaa wal gadhiifte. Jaarsaa wal gadhiifnaan kana baafatte.
kabira barbaaddi torbeeta kan geetta jaarsaa wal gadhiifte kuulii asirraa haga asii dibatte jaarsaa wal gallakkifte niitoorkii gootanii bar jaarsa kana niitoorkii bakka niitoorkii emerjensii gootan bakka emerjensii jechuudha gammadaan rabuunaan kabbadaa xab irratti kabbadaa rabuunaan ganamoon xab irratti ganamoon rabuunaan xab bakka emerjensii isinitti ta'e dura dursa gaafa tokko wal gadhiistan maaliirra gadhiise rakkinni kiyya maali ani maalirra badii qaba bultii tiyya jalqabaa keessatti roongi dandalageeru maali badii dandalageeru maali gochi dandalageeru maali badiin tiyya maali bultii duraa keessatti jaarsa kiyya bichaan achi kaa'u osoo hin taane anu hoo maal sirreessuu qaba ijoolleen tee jahanuu abbaa garagaraati yoo xiqqaate ijoollee lama yookaan ijoollee sadiitu abbaan isaanii tokko abbaa garagaraati rakkanni bara isinii wajji jala kana teettee osoo argitu nadda wantu kana liqimsita hai keessattuu warri ani isin beeku dhaabadhaa warri ani isin beeku jechuu itti dhiisaa kaawwalee ummata foolootti ama mee deemaa ta'e tiktook irratti isin irra dhuftee mi adurreen takkiin sareen takkiin laalaame sareen miliyoona 10 fooloo ka qabdu jira adurreen miliyoona 10 20 30 ta fooloo qabdutu jira adurreen biyya ambaatiif sareen biyya ambaa akka artisti Kadir Martuu baane jechuudha isin fooloo kana bar jahannata marmadoo harmallichaa fi faaxee harmallitti marmadoo harmallichaa fi faaxee harmallitti jechuudha soxollitti jechuudha marmadoo luka paastaa jechuudha kan jireenya hin qabne dayyuusa jechuudha kan buddeenaa fi فكر ayye مالتات harmallitti ofirraa dadhabe Kabeerri ماديا fiiltarii itti keettee akka barbaaddetti garana guraan gurtu. Jaartiin fiiltarii ofii barbaaddu itti keetteetiin hidhiin diimaadha. Ta'ee hagana gahe fiiltariidhaan nyaarri itti dabalame dubartiin akka barbaadde gootutuyyuu fiiltarii dhiiraatiif fiiltarii dubartiin dhiirri meesila dhiirri maalirra laallama. Dhiirri kan laallamu sammuu bichaa laallama. Yoo jiraate waa qabeenya qabaachuu kanuma laallama. Kiisaa fi sammuun laallama dhiira. Maal godhu fiiltara ofirra kaattee asirraa azaanu goota. Ka osoo baratin osoo barattee kutaa kudhanillee xumurtee jiraatte duuba irratti osoo barreessitu biyyaa baate guyyaa takka daftara gara addaan qabdeen barreesse. Osoo waliin ciisaniyyuu simmeetiin isaatiif fedhiin isaa fedhii lukku'u. سربرات كنا من قبر كذي سنين بيتو أتربو أتيرا أولكابو شنشري أورالا جوهني شنشري تبالي سنتك أنا تيما قوتا سكر بوغل سنة سر دوبتا مدا كهين بيغا أنكارا بربادي هاتي فاتي محمدو جذبا سفرت كنا نقوم بربادو على طول عليكم سر قليم Nambar asli bira dabarsanii baan warra wal fuudharraa maashaallaan jedhani maashaallaan jedhan amma warra wal fuudhe beeka samoona kana ajandaa ta'eef kanarraa fakkeenyaaf maakii maafi ibsaarraa maakii waan irraa himan dhabanii fiiltariin kaayattu mikiyaajiin dibattu alhamdulillah jechuudha argite kabizaat xiraat jedhan san qabdi san keessa waan irraa himan dhabanii gabaabbinaan qaf godhan. Ibsaa jechuudha rabbiin kun olaal kan jiraa miti leemman suuraa ka godhan jedhan kana godhe rabbiin laxaxxi godhe gadi uume waa takka itti hin dabne asiin garaa kana keessa hof godhee achi baasee luka paastaa hin goone jechuudha gariin faati bar akka waan asii gadiin sibiila aartee wayii kaayatee jira bar aartee sibiila wayii kaayatee kun gemesh. Beela akka anaa kana fa'a jira dhugaa jette hayyee. Bineensa booda bahu jechuudha bar gemesh garaa Anumaan jette hayyee lubbuu keessaa achi bahee.
Hudduun tun akka baangaaliititti keessaa hoof akka beeraatitti dabbaa baase jechuudha. Asitti harma baase bannaa jechuun deemaati galgala loomii dhugaa rafaati gizee ganama lafaa qaatan kuushaappii takka bu'a. Jaartii teessanii waliin gizee raftan sunuu kuushaappiidha sanuu iyyuu gajjabeessa. Wallahi dhugaa isiniin jedha. Amma waan irraa himadha malee caammaa Faransaay gatee dhufe caammaa Faransaay gatee. Silippeeriin sun yoo xiqqaate bar doolaara meeqaan bitamtee jirti bar meeshaa gatii qaalii saniin bitame. Baqa ka isin beeku ka ati beeku ka jaarsi kan kellee beeku goorta maasaraatti galchaniitiin kaalsiitti galchanii gizeenni kaalsii uummata keessatti ol fudhate fuuruun kaalsii isaa funyaan nama gucuma. Fuuruun kaalsii isaa. Beerri akkasiin jettu bara warra kopheen jaarsa isii akka saree duutee ajaa'ibu. Wallahi fuuruun gizeenni keessaa ol fudhate. Kaalsiin kabiraa caammaan kabiraa bira taa'uun nama dhiba. Deebii fi gisee jaarsi kan keessa biraa gabbahu caammaa jaarsa keetiitiif kaalsii jaarsa waan biraa hoo dadhabde jireenyi hundi yoo sii guute kaalsii jaarsa keetii caammaa jaarsa kan keetii irraa xaxxaragiiti maal godhiti jaarsa kan kee mana irraa gabbaasi jaarsi kee qamashaa ati qamashaa maqaa feerumtee bultii keessa jirta bultii haadha faateetis rakkise likiskis wallaahi billaahi. Haadha taatee rabbumaaf jecha fuudhime waan irri wayii fidee kaartooniin jechuudha warroonni foolootti aman adurreen sareen biyya ambaatu iyyuu miliyoona 10-20 qabdi fooloo ummata gowwaa dhaloota gowwaa jechuudha dhaloota suuratti amanu suuraan miidiyaa irratti amanu. Haadha taatee isillee rabbi si haa gammachiise mee namni akka kiyya haati taatee garaa isin nyaatti laayikii godha warri akka kiyya haati taatee garaa isin nyaatti namni waan arge argitan. Namni waan argitan jirtani jedha harmallichillee jala dhufe. Arge maal argite haadha taatee akkatti teettu arge. Kamtu beera kamtu dhiiraayyuu wallaale miidiyaa kanarratti. Wallahi billahi gisee isinirraa dhalachuun kan koo naqaanyesa maaf Oromoo irraa dhaladhe baqa faranjii ta'ee hudduu qullaa deemee hin jedhe bakka. Zoor jedhee namni na laalu hin jiru. Araba hunduu kee hunduu araba fakkaatu. Wallahi hudduu qullaa osoo deemee jechuudha akkuma jiru kanatti akkuma furdinna qabu kanatti jechuudha hudduu qullaa osoo deemee biyya faranjii ta'eeti namni zoor jedhee narraa laalu hin jiru namni narraa haasa'u hin jiru. Araba fakkaata kee hunduu araba. Waa xiqqoo akka inni wal argine iskiriinshuut bakka fokkina namaa kufaatii namaa sanuma barbaaddan sanumatu sin rakkise ummata jechuudha warra du'e fooloo godhu bar Oromoo jechuun ummata janaa'iza fooloo godhu bar qarbii jalatti. Ummata warra du'e narraa dhaabbadhaa achitti deemaa heerumaa borro 57 takka bicha achi asin dachaatanii gaafa torbee takka teettee jaarsa hamatti buna dhaabatte na ammatee ni ammadhe omaallee hin danda'u akkas na godhe jaartii waan jaarsaa siree irratti himtu amma faatee asirratti rakkanne wallaahi si wajji. Maal galtaa? Maal godhuun bula hin galee. Mucattii takka lakkoofsa isii wayii naafuu ta'in bareedi tarreeffamsa qullaa magaalaa dheertuu. Fooxaa roobaa kaayattee manarraa baati isaa gariiba ka wannootuma adeemu jechuudha. Laala gariibaa miti wallahi jargaan waan biraa ta'e jargaan maalinni darga moo jargaan? Gariibaa? Dargaadha. Maalinni dargaan? Jargaa osoo hin taane dargaa. Maali dargaan? Shamarran baay'ee na barreesse karaa keessatti. Ka warra kunoo dibbeetu musan eessatti sila dirree ishee kanaa osoo yuumi dargaa. Warra dibbeetu musan jechuudha. Qaaluu? Warra dhanqeefaa warra jawaaraa. Alqalli ta'e san jalaanaa cittuu maal kiyyaa qaaluu fakkaata an dooktora. Ani waan bareedanaa jiran ta'ee galatoomaa jedhanii bule halkan guutuu. Dirree jechuudha yaa. Halkan guutuu galatoomaa jedhanii bule. Ilillii saddeet kenna. Ilillii sagal.
والله halkan guutuu shamarran baaletiin galatoomaa jedhaa buleedha jarri muudii natti qabataa bulte choomina jargaa fakkaatanaan jetti guutuun isai tichaamo galatoomi jedhanii bule. Caamuu miti bar itti caamuudha. Ililli kana biyyeen isii haa nyaattu kun amma ililliin kennitu halkan miseen jaraan dargaa fakkaatanaan jettee galatoomina yaa afaan hin beeku. Tichaamu ililliin kenni tichaamu guutuun kottaas dibbeedha yaa dhufe wallaahi ladin. Akkasi galatooma. Warri sukkaara kiyya gadi qannasuudhaaf taaptaabiif koppiliingi godhaartan waaqayyoon isin haa jaalatu ana bira taree galatooma. Ummata kiyya kana harki irra hayaa jechuun geemii kana taree isaan abaaraa akka diriirsuu baan. Tuwala koppiliingi godhan waa meeqa isin bashannansee garaa isin dhukkubee taaptaabii dhibba lama. Tirippila aadaa boo'ishi. Tirippili sadiin. Ulfaadhaa galatooma faamilii. Sadiin aadaa butaappii gora. Nama kana hundaan jirta yoo aadaa maara ko'aaf. Kunoo nu mooyaan achi. Galatooma qaalii. Nu mooyaan achi. Afaan duwwaa barisi wallaahi dhadhi. Tirippili dhawuma dandeessan godhaa. Duuba qaanii akka nu dhaqqabne. Sadiin bira tara maan dhaqqabne miti erbeetan. Bira taraan sodaatina. Gaayis bira gayyan. Mootummaan keessan afaan qofa. Oh my goodness. Dabba haadha faaxee fakkaatu saree naa kenne saree an jaaladhu. Qabi kaa. Mangisti gootanko thank you Abdisha. Saree tanaa isin naa kenne dabba haadha faaxee Romex thank you Habibi. Amma hundi keessan taaptaan godhaa wal bira jirraa mi argaa jirtani taaptaan godhaa hundi keessan. Abdi mangisti kiyya thank you Habibi thank you shukran. Hundi keessanuu taaptaan godhaa. Sirriitti jabaadhaa taap godhaa. Romex kiyya thank you. Yeroo sadi iskiriin bilbilaa akka nu moone. Sukkaara akkanaan oovarii dhadhaqeera. Inde? Nu dursaa jirti taappi godhaa nu dursaa jirti gara. Taaptaabii bichaadhaan kan darbaa jira. Jala gasiki dubartiin giftiin gara jalaattu bareeda. Jala gasiki akka abdii kanatti akkana gasiki haftaami fakkaata suura akka yoo laalan kunuun bareeda. Wallahi. Inee footoo aichaa qaaloo haftaam sabu. Arra malee isin agarra garuu haftaamidha hin qabda gasiki jala dubartiin giftiin gara jalaa kana bareeda akkanu. Akkuma gisee miira keessa galtu akkana jala gasiki tusan gasiki jala kana gasiki gattuqi. Isin hin galu fillee ijoolleen dhiiraa kun akkana jala gasiki akkenna gisee giftii kennitan. Hai maal kiyya gubadhe yaa. Yeroo sadi qofa yalla. Tapi gora warri kun. Tapi gora. Tapi gora warri kun. Tapi gora. Nu dursanii tapi gora biyyeen isin haa nyaattu tapi gora. Wallahi ummata kana wajjin gubadhe. Timing, no timing. Aywa. Asirra mootamu gosirriidha. Abdii kiyya homoo sin danda'in gurba. Homoo sin danda'in. Akkuma haadha faaxee galabbatte kanatti beera guutuu aggalabbatte. Adabbii tokkoffaa. Adabbii tokkoffaan qabaan itti beestu sirriidha. Adabbii tokkoffaan jenne kuma sadii. Maal si gora beestu awsiriillee dandeettu firan qabdu ati. Fira dhabuu kiyya yoo san argita. Gaas jabaadha. Tapi gora warra taaptaabitti natti yallate ana. Takkaa yoo maaftaami rabbina jallisee. Iskireen bilbilaa yeroo sadi ijoolleen maan aslii akkasin hin dhaqqabne. Wallaahi ijoolleen aslii akkasin hin dhaqqabne. Gizee ijoolleen aslii hin dhaqqabne sukkaara tulatti ka'a. Warri qubni isaanii fayyaa qabdi akkasin. Nama meeqaan si bira jira? Argite? Yoo ijoollee mucattiin Oromoodha jetti. Eenyutu orma jedhe biiftu shutti. Us Romexiif abdii foloo naa godha hundi keessa. Lubbu adabbii tokkoffaa. Wallahi yoo wal gargaartan ni moona wal gargaara. Wallahi. Akkana mooyaatu yoo wal gargaartan ni moona wallahi ni moona yoo wal gargaartan. Hai. Wallahi. Nama kuma dhibba sadiin jirtanii taaptaan godha.